بسم الله الرحمن الرحيم. درسي كينيا الراء درسي رياض الصالحين بابا جتشودا باب ملاطفة جلو جرا حديثا إبالا ماف جاتمي أفري رجيني رجتشودا ما شاء الله قاري بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية بكجلو جيني جر جاتمي أفرفار. وفي رواية في الصحيحين رواية جتشودا صحيحة بخاري مسلمين تين كيسا تيمو واي مسكينانو إسوف ديمغا مسكين نمال جتشودا مسكين جتشون مينيو سجدونو في ما جتشود ليس انتاني جدا نبي محمد عليه الصلاة والسلام المسكين مسكينا تاني جتشود مسكينا تاني غاري مسكينا انتاني جتشود مسكينا جدمو جتشو ساتي الذي نيتشي يطوف نانو على الناس نمر نانو إني نمر نان خلاتو مسكينا جدمو غاري مسكينا فارفمان جدمو جتشو دن ليس المسكين المحمود جتشو داجن مسكينا فارفمان جدمو ني او قاومو مسكينو ميون جدمو ترده كنيسة دي بفتو اللقمة لقمان توكو كنيسة دي بفتو يرغوني لك خلاتو ولا اللقمة واللقمتان لقمان توكو في لقمان لما كان يسا ديبفتو دفيسي كالتي ادرا كنا ناخنا جنان اتي لقما توكو تكنينان كان سرا ديبوسو مسكينا جرم كان اتي لقما لما كنيناني كان سرا ديبوسو مسكينا جرم والتمر والتمران إني تمري توكو في تمري لما سرا ديبوسو مسكينا جرم إسابر غندا كيتا ديمي خلطو خنبانا بر ولكن المسكين أكنا جنو مالي مسكيني الذي إسيتشا لا يجدو إنرغني إسا نرغني سنابر غاري الذي إسيتش لا يجدو نرغني غنى يغنيه درما يوكا هوري إسا دروم سموهي كان نرغني غنى هوري يوكا درما يغنيه كان إسا دروم سو كان نرغني سني أكاسي دند إن كالتو أتي خلاص أتي مسكين ما ساران بيتو غاري غرو هم سمو وانتو كون قبوني هوري إسا دروم سو وين نرغتو جيتشود مسكيني سنة جتشود الرجالان ولا يفتن كان إنفت النساني كان جتشود إن ججبان النساني نمت اللي ولا يفتن به جتشود مالي ولا يفتن به نمن اللي كان يستن بيكني نمن اللي كان يستن بيكني جتشود ولا يفتن له نمن اللي كان يسافن بيكني يسافن بيكو نمن مسكينا سيو جتشود فيتصدق عليه إسرت تصدق تشوفو نمن بيكو جتشود namtichi kun miskiina jechuun beeku walaa yaquumu in dhaabbatu ammas fayas'alu naasa nama kadhachuudha jedhee in dhaabbatu tokko ati irraan beetu sin kadhatu nama sin kadhatu waallee nama gaafatu walaakin inni miskiina horii tokko hin qabu jechuudha. Miskiina jechuun isa akkanaati. Kana keessatti fadaa'ila maaliiti gaa jennaan sadaqaallee isa akkanaa irratti yoo sadaqatti irra caalaadha. Inni jechuudha ganda keessa naannee naa kennaa jedhaa jiru sun argatee bulaa jira dhabeefuu kadhataa jira waan ta'eefu jechuudha. Subhaanallah. غاريدا مسكين فارفما جتولا جارا كنو أي ليس المسكين المحمود من المساكين الأحق بالصدق والأهوج غاريدا هديم نجتولا إبا لما فافي جاتمي شنفان وعنه يسبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم إرقام ربي قال نجد الساعي إن نجتولا جراتيس يوكاو غاريدا دلغان الساعي inni dalagaa ta'e inni carraaqaan jechuudha bal inni carraaqaan alal armalati inni jechuudha dalagaa ta'e alal armalati wal masaakiin alal armalati isa armallaa ta'ee fi miskiina irratti jechuudha akkas jechuun namni jiraachisaa ta'e armalaa jechuun nama heerumee galee jiran sayyibaa saniifi jechuudha wal masaakiin miskiintota irratti namni tola oolaa ta'e kal mujaahidi akka nama jihaada godheeti jechuudha. Subhaanallah fi sabiilillah karaa rabbii keessatti akka nama jihaada godheeti gaarii akka nama jihaada godheeti akkamitti gaariidha fi sabiilillah wa ahsibuhu isa yaada jedha qaala ni jedhe wakalqaa'imi akka nama dhaabbatuuti وكالقائم الذي لا يفطر أكنما دابتوتي إسيتشا جتشودا دابيسا نراين بقوني
namni jechuudha armalaa nama jechuudha abbaa manaa hin qabne tokko tajaajile yookaan namni miskiina tajaajile akka nama dhaabbatuuti al tokkollee laa yafturu kan haaraan galfanne jechuudha. Kan jechuudha hin boqonne jechuudha bar kan hin dadhabne al tokkollee dadhabe jedhee hin boqotu. Wakasaayimii akka nama soomuuti. Alladhii sooma sanahu laa yuftaru kan hin faxarre. Akka nama soomaan faxarreeti jechuudha. Subhaanallah sawaabni isaa guddaa jechuu bar. Namni akkanaa kun muttafaqun alayhi Bukhaarii Muslim. Armalaa jechuun almar'atu dubartii allatii laa zawja laha isitti abbaa manaa hin qabne jechuudha jedhan. Isitti abbaa manaa hin qabneen migaa armalaa ji'amaa jedhan li'annahaa fa'inna qalban nisaa qalbii dubartiitu xiqqoo waan taateefu atiin kun jechuudha isin jaarsan qabu jettee walii gattahuu sirra waan zawwajamtee galteefu ati toltee yoon if agarteefillee gaarii jaarsa barakaatti barbaadde yoon arginiifillee akkasiin gatteessee bakkuma tokko teessu rahmata tolta jechuudha. Yoon if dandeesse immoo tazawwaj akkasii jechuudha. Hadiisni 266 وعنه اسم الراني النبي صلى الله عليه وسلم قال نجي شر الطعام همتو نياتا جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم شر الطعام همتو نياتا شري نياتا يعني شري قبدي ديرو شري نياتا طعام الوليمة نياتا سرقيتي ماليف جنان يمنعها ندوتمتي من يأتيها نمسلا يسيتي دفو ندوتما nama silaa dhufee si nyaachuu qabu miskiinni ni dhowwatama jechuudha bar wayudaa ni waamama ilayhaa gara nyaatatti kanatti mayya'a baha nama isii didutu waamama akka jechuun sooressa silaa manaa nyaata qabu nama quufee bulu nama quufee oolutuyyuu kottu sargii jedhame waamama miskiinni immoo namni waamamu jechuudha sababa kanaatiif nyaata shirrii jedhamte nyaanni sargii waman lam yujib namni nowwaanne addaawwataa namni immoo jechuudha nowwaanne waamicha muslimaa moo namni nowwaanne faqad asallaha wa rasuulahu dhugumatti rabbii ergamaaf haalleessee jira jechuudha. Isa kanaafu kana keessatti maali jennaan nyaanni jechuudha haraamii nyaanni sharriin kun maali jennaan nyaata jechuudha waliimaa maaliif ta'e jennaan sababa kanaatiif jedha haraamummaa utuu hin qabaatin sharrummaa jechuudha. Nyaanni jechuudha akkanaa kuni kan miskiinni waamame kaan dhiifamu. Walumaa galattuu kun maali jennaan fadaa'ila miskiinotaa immoo keessa jira jechuudha. Mulaaxafaa keessa jira. Silaa eenyutu waamamuu qaba miskiina dhufee nyaatuu qaba jechuudha. وفي رواية في الصحيحين رواية صحيح بخاري مسلم ابتدى كيست أنا أبي هريرة أبا هريرة من قوله جتشسا بئسا من قوله جتشر جما ربي بئس الطعام وفكته أجته جدر جما ربي الطعام يعني طعام الوليمة يعني جتشودا سرقي يدعاني وأمام إليها غرسيتي الأغنياء درولي وأمام دريسو توامما ويترك نديفما الفقراء إني فقيرة من ديفما قاد فيجت جودا سرقي بلي سوان تيفو فتميج أتين أفو أكاسيبر سبحان الله غاري إذا كان أفو نياتا شري جأمي وافقات نياني أكناي ولكن موغاد أتغافا وامم تموت أكون مكيدر كمغا والي في وامي چوان تيفو غافا جتشودا وامي چمو خان نتي خيري تأوفي يوكا كان نتي كل تأو waan inni ittiin jechuudha khayrii ta'u waamicha san keessa waan sharriin hin jirreen waan haraamni hin jirreen waan achi keessatti haraamni gaggeeffamne owwaachuu qabda garuu gaafa achi keessatti immoo haraamni gaggeeffama zinaa gaggeeffama fashoo dhuga waan akkanaa ta'e dhiisi waamichichumayyuu gaarii akkasii jechuudha. Hadiisni 267ffaan oloofe gaarii hadiisni 267ffaan waan Anas radiyallahu anhu anin nabii sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii qaala ni jedhe man aala jedhila namni guddise man aala namni guddise yookaawu namni nyaachise namni nafaqe jechuudha namni guddise jaariyatayni dhalaa lama namni guddise dubartii lama namni guddise hattaa tablugaa amma jarri ga'anitti dubartii lamaan sunu ijoollee durbaa lama namni guddise jechuudha bar ijoollee durbaa lama namni guddise jedhe nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hattaa tablugaa amma jarri lamaan ga'anitti amma jarri ga'anitti namni guddise amma jarri heeruma ga'anii bakka kaadhimamuu ga'anii amata 15 ol darbanitti namni guddise yawmal qiyaam jaa'ani dhufa yawmal qiyaamati guyyaa qiyaamaani dhufa ana aniifi jedha nabi Muhammad wa huwa namtichi sun kahaatayni akka quba kanaa taane dhufna jedhe subhanallah khayrii guddaa qabaa bar ijoollee durbaa guddisuun akka quba kanaa taane dhufna guyyaa qiyaamaa
وضم ولتك بأصابعه قبسا ولتك برجمان ربي قبسا شادا في إسا جدو كان ولتك أكستاني أفنجت رواه مسلم تديس كانوا ديس مالي أكستاني أفنجت ولتاني أفنجت شود أبر نبي محمد يجين أفونغا وان قدار وان خيرين نبي محمد منزل أساق قبون جبار جاريتين جتشون أي بنتين جتشون دوبرتي جول دوبرالا ما جتشون حديثا كان الرالي وننتي أرغن مالي جنان ملاطفة بابا لطفچو بابا افيtti qabachu baba garala afu fiti ga subhanallah adinin ibala mafajatami saddetafan wa ana aisha radhiyallahu anha qalat dakhalat nisent aishan dakhalat alayya imra'atun la aisha miti dakhalat nisent jetti aishan alayya narra imra'atun qalittin tok wa ma'aha isida wajin hala jirun ibnatani ilmon lama hala jiranun ilmon durbalama laha isida kan ilmon sunu ilmoo lama baattee natti dhufte jetti Aishaan qaalittiin tokko tas'alu kani khadatu ka kani gaafattu haala taateen falam tajid indi shay'an dhufte waan gaafatte na biraa ammoo waa takkan arganne jetti falam tajid waan arganne indi na biraa shay'an waan tokkollee gayra tamratin tamirii tokko malee waan hin kennuufin dhabe jetti tamirii tokkitti waahidatin tamirii tokkitti malee wanti isin biraa argatte hin jiru jetti hin jiru ka fa'axaytuha isiidhuman kenneef jetti iyyaha isiidhaaf jecha faqasamatha achumaan tamirittii sana ni baqassite ni qoodde jechuudha bayna ibnatayha jidduu ilmoosii lamaan kanatti qoodde jidduu ilmoosii kanatti qoodde subhanallah walam taakul minha isiirraa haala nyaanneen isiirraa osoo nyaatiin jechuudha tamirii kana ni qooddee bar ijoollee kana gidduutti thumma qaamat ni dhaabbatte eeganaa fakharajat ni baate deemte فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إرجمان ربي نتسينه جت عائشان علينا نرتسينه فأخبرته إساتني مجا دبي كنا يا إرجما إيه أكنا كنا تقال لتين تكون مجالا وباتر فتجنان أكنا كنا تبر واد أبي وانا خدت تجنان تمر ما تكون تجنان تمري تكون سنة يونيان نه وما أبام منا فوري ولتيم وتيم تبر تمري تكون سنة يونيان نبر إيه أجماني جدو جل كنا تبقى كسيته هني تفي جت تيمت فقال نجد إرجمان منبتولي أجي نمني مكرامي من هذه البنات ilmoo dubraa kanaan namni mokkorame bishay'in waan tokkoon namni mokkorame ilmoo dubraa kanaan waan namni mokkorame yookaan jechuudha dubroowwan kanaan namni jechuudha mokkorame bishay'in shay'ii tokkoon fa'aasana ilayhinna kan tola hoole gara jaraatti immoo gara jirdoollee durbaa kanaatti immoo namni tola hoole ilayhinna gara isaaniitti kunna lahu isaaf ni tahaa abbaa saniif ni taha سترون قردون من النار بالدراتي قردوي بالدراتي تتها سبحان الله قردو أكا إبدن قلم نجتشو لنما قارد تسير أفتا إبدن قلت جتشو لابر نمني جولي دبرا لما قدسي إرتي سبري إتو مقرمو إرتي سبري حالا قد فتي على شريعة تنير فتي قدو ساتي قدو جتشو لا إبدانا قردو جرى جتشو لبر سبحان الله متفقون عليه حديث نقول رواية بخاري مسلم جتشو حديث كان ناقباو متونينو ترغنو إجولي كاننسي يوقان إجولي شريعة قدسون إجولي ديراتي إجولي دبرا قدسا كيساتي أكا إجولي دربا قدسون hamaa ta'e yookaan immoo akka galata guddaallee ta'e irraa hubanna jechuudha tola irratti ooluu irraa hubanna jechuudha subhanallah hadiisni 200 fi 69 waan Aisha radhiyallahu anha qaalat ni jette Aishaan Allaan jibbina sirraa fageessu sababa dalagaa sirraa jaallatuutiin jaa'atni ni dhufte miskiini tokko ni dhufte jetti Aishaan tahamilu ibnatayni laha kan baattu haala taateen ilmoo isiidhaaf ta'e lama wayii ilmoo isiidhaaf ta'e lama kan baattu taate dhufte gara koo isiin akkanaa kun fa'aaxaamtuhaa isii fanin kenne salaasa tamraatin jetti tamirii laman isiidhaa kenne jetti amammoo subhaanallah tamirii laman isiidhaa kenne isii silaatii waladdaa beek hadiisni waladda qaallittiin dhufa hartu kunillee waladda ammas miskiinuma tokkotu dhufte ilmoo lama baattee tamirii laman kenneef jetti amammoo tamirii sadii fa'aaxaat ni kennite كل واحدة منهما شوف لما نساني تأيفو تمرة تمري توكو كنيته جتشو تمري توكو كنيته في بر يقول لي لا تمري توكو كنيته ورفعت والفلت إلى فيها قراء فانسي تمو تمرة تمري توكو والفلت لتأكلها ناتشو لا جتشو والفلت جت عائشة أي عائشة كينيا كنا ما لي فكنا سيجرم بيتوسين
ilmoon qabdu isiin takkaan deenye takkaas ilmoo wajjin rakkannee bari isiin kanaaf isii dhibee dhugaadha wanni kun isiidhuma dhibuu qaba. Litaakulahaa nyaachuudhaaf tamirittii tokko waluma isiin immoo ol fudhattu tamirii tokko tokko ijoolleedhaa kennite kaate fastaxaamattahaa isii jechuudha. Fa'aa gaarii warafa'aati laafiyaa tamrat litaakulahaa isii nyaachuudhaaf fastaxaamtahaa ibnatahaa nyaata irra barbaadde gaarii irra barbaadde gaamma fastaxaamtahaa akkasii nyaachiftu irra barbaadde ibnatahaa ilmoon isii tokko daftee fixxee akkasiin kennituuf isiidhuma tokkoon ol fudhatte kan akka isiin fuutee kennituuf irra barbaadde fashaqqati achumaan dhoofte tamirii kana ni baqassite tamirii tokkoon sana fashaqqati tamirittii sana dhoofte allatii kaanat turiidu isittii taate jechuudha allatii isittii kaanat taate turiidu feetu jechuudha antaakulahaa isii nyaachuu isii sila fedhaa jirtu sana isa sila nyaachuudhaa ol faanitti ol fudhatte sana aluma ilmoon tokkoon itti kenname sana fixxee gara sii ilaaltu hin baqassite baynahumaa gidduu isaan lamaaniitti baqassite jechuudha. Subhaanallah. Fa'aajabanii na dinqe shaanuhaa haalli isii na dinqe jetti Aishaan akkamitti jechuudha. Sila oo kennitee fi tokkoonuma sana immoo maan nyaanne ol fudhattee oo eega ol fudhattee booda jechuudha. Subhaanallah gidduu jalaatti baqassitee kenniteef. Fazakartu ladhii nan dubbadhe isicha sana'at lirasuulillah sallallahu alaihi wasallam isicha isiin hojjette sana lirasuulillah ergamaa rabbiitiin nan dubbadhe jette Aishaan. Yaa ergamaa rabbii akkanatti mucaalittiin tokko mucaalama baattee dhuftee tamirii sadii mana koo jira tamirii sadan sana kenneefii jennaan achiin tokko tokko ilmoodhaa kennitee aluma ilmottiin aluma tokkoon haftee immoo afaanitti ol fudhattu ilmottiin sun isa kanallee erga laaltee akkasiin kennituudha jecha achumaan dhiiftee isa sila ofii nyaachuu jette ilmoo kanaa baqassite jettee dubbiin kun ajaa'ibnaan ittiin tega. فقال نجد إرجمان إن الله ربين قد أوجب واجب قد هجر جد قاري إن الله ربين قد أوجب رجاس سجرة لها يسيد آف بها أي بسببها سببها سناتي رجاس سجرة الجنة جنة يسيد آف رجاس سجرة أجد إرجمان ربي صلى الله عليه وسلم أو أعتقها يوكاو مويسيتك إجرا بر بها sababaa isiin akkanatti guddisuudha sababaa isiin akkanatti rahmata gochuu fi sanaati minan naari ibiddarra attaqee jira haadhattii sanaa kanaafuu ibiddan galtu isiin kan jannataati jedhe Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam rawaahu muslim tadiisa kana odeesse gabaabumattoonni nuti argannu ilmoo kee ta'us ilmoo namaa ta'us yoo sirriitti guddiftee yoo haalaan rahmata gootee fi yoo shafaqaasii bareechitee jettee akka jechuudha ibiddarraa sigaarra du'irraa hubanna jechuudha. Subhaanallah. Hadiisni 270 waan Abi Shurayh Khuwaylid ibn Amr al-Khuzaa'i radiyallahu anhu qaala nijid قال النبي صلى الله عليه وسلم إرجمان ربي نجد اللهم يا ربي جد إرجمان ربي اللهم يا رب إني أني جاء أحرج جاري دليل التلك كاجي أحرج سجلي جر أحرج دليل التل أكفسي سجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا ربي أن دليل التلك كاجي دليل التلك دليل تنك أكفسي سا حق الضعيفين حق أنا ملما حق دت أبالماني حق الله لماني أن حق أجرا دلي قداتين كقبسي سجد. سبحان الله. دل ابن لمان سن أين اليتيم يتيما في والمرأة دبرتي جتون حق دبرتي في حق الألافي حق يتيما أي يا ربي نما بلست دلي تلك دلي قدات تلك جد. سبحان الله حق تدربون انتو جرت دبرتي تقدربون انتو جتشور. سبحان الله. ومال حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد حديث يكون حسني صحيح جتشور رواه النسائي تديسا كنو ديسي سند لافادا سند جتشور جبادا نو ديسي نسائين ومعنى معنان أحرج جتشو ألحق جد ننك أكبسيسا الحرجة دليتين كأكبسيسا جد دليت غاري دليتين كأكبسيسا وهو إني الإثم أنجله بمن ضيع نما هدي يومسي حقهما حق إسالماني نما هدي يومسي نمني حق إسالماني بلسي دليل التلكاني جدي وأحذر ننبك أتشيس يوكانا صدا أتشيس اللي من ذلك سنرى تحذيرا صدا أتشيسو بليغا هنغغهات إن صدا أتشيسا أكا نمني حق أجران بلسيني حق يتيما فقا دبرتي جيشود ألا وأزجروا أمو نندنين عنه يسنرى زجران دنينسا دنينو أكيدا جباتي لولا جباتي لولان
akka jarri jechuudha miidhamne akka jarri hin dayya'amne akka amriin jaraa hin laafnetti nan lola jedha nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkanatti fassara Nawawiin wallahu a'lam rabbitu beeka inshallah. Kanaafuu hadiisa kanarraa gabaabuma wantoonni nuti argannu maali jennaan namni haqa jaraa balleesse dilii akka nabi Muhammad dilii itti lakkaa irraa hubanna jechuudha. Subhaanallah. Hadiisni 271ffaan gaarii ayyee hadiisni 271ffaan inshallah waan geenetti fakkaataa fixnuu baabaan geenyu laa tariifanne. Hadiisni 271ffaan waan Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas Mus'ab ilma Sa'ad ilma Abi Waqqas radiyallahu anhu maallaan jibbana isaanirraa maanirraa fageessu qaala ni jedhe ra'aa ni arge Sa'adoon anna lahu fadlan isaaf jechuudha tolli wa'ii ta'uudha arge tolli wa'ii alaa man duunahu nama isaa gadii irratti faqaala nabi sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbi ni jedhe hal tunsaruuna sasinni nassaramtanii وترزقون نرزقمتني إلا بدعفائكم سببا نما جچودا ددبا خيسنيتي ملي سببا نما ددبا سين كيسا جروتي ملي سببا نما جچودا ددبا سين كيسا جروتي سببا جرتي تولا اولوتي نسرمتن ملي وان براتي نسرمتني نياچفما جرتو سيتني جد نبي محمد عليه الصلاه والسلام رواه البخاري بخاري حديث كان وديسه جچود حديث كان رالي وني نوتي ارغنو مالي جنان سببا جچودا مسكيني نما كيساتي ديعمو سببا هلاكا كان ميتي دبن جچود قال هكذا كانت مرسلة قد يوديس فإن مصعب بن سعد تابعي مصعب المسعدي كن تابعا جأن رواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيح متصلا قد حالتين وديس يجودا قامت أنسى حالتين عن مصعب أنا به مصعب رتمت أنسى حالتين وديس يجودا نمو متصلا جتشو مت أنسى حالتين عن مصاب الرت أنا بي مصاب موبا سارا ودي سورة مت أنساقول إدوبة جتشور أمالي سعدين كن تابع جدني سعدين سعدي كن جتشور غاري دا أدين إبلا مفافي جاتمي تربفا سديتفا ترباتمي لمفان وأنا بالدرداء رضي الله عنه وأنا بالدرداء ويمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما الله سجل إرجما ربي تنأجي يقول كان النجد ابغوني نبربادا جل ربي إرجمان جا نبربادا في الضعفاء لله فوق ستنا بربادا وردت أبو كيست warreen dadhaban keessatti na barbaada jechuun yoo khayrii wayni yattani nama sin keessa dadhabaa gargaaraati achi natti kottaa jechuudha bar subhanallah fa innamaa akkumaan tunsaruuna nassaramtanisin waturzaquuna akkumaan nyaachifamtan bidu'afaa'ikum sababaa lallaafoo keessan gargaaruutiin sababaa miskiina keessan gargaaruutiin iyyuu razzaqamtanii nyaachifamtanii jara keessan na barbaadaa jedha رواه أبو داود بإسناد جيد أبي داود وديسي سند جتشون الجبادان وديسي جتشون حديث كان الرالي إبغوني جتشون في الضعفاء جتشون وفي أحاديث الباب انقطاع جارا نوويني جاري أبان شريف إن شاء الله حديث كان الراقب باب وطني نوتي أرغن نمالي جنان حديثني كوني miskiina keessaa ni razzaqamta gaafa miskiinisi keessatti hadi yoomee akka jechuudha rizqiin keessa raacitu gaafa miskiinisi keessatti ati kaddamtee akka razzaqamtu akka nassaramtu irraa hubanna jechuudha sadaqaatti nu kakkaasa miskiina laxafachuu miskiina mulaaxafaa ta'uu miskiina ofitti qabuu keessaa nu kakkaasa jechuudha inshallah baabni kun dhubeenatti fakkaata wasallillahumma ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa billahi tawfiq